Maachum jiraattonni himanii jiru. Namoonni hidhaman kunneen irra caalaan isaanii miseensota adda bilisummaa Oromoo ta'uun waggaa lama dura namoota sochii taasisaa turan ta'anis hedduun isaanii yeroo ammaa kana jireenya mataa ofii adeemsifachuu fi maatii isaanii jiraachisuu irratti namoota xiyyeeffatanidha jedhu jiraataan magaalaa Asallaarraa OMN'f yaada kenne. Maanguddoota umrii 70 olii hidhamtoota siyaasaa kanneen keessatti argamu kan ibsan maddeen keenya obbo Daraaroo Guyyee dabalatee maanguddoonni umriin ganna 80 ta'an sadii ol aanaa shallaatti hidhamanii jiraachuu dubbatu. Magaalaa Asallaa qofatti namoonni qabata deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo jedhamuun hidhaman baay'inni isaanii 100 ol ta'uu kan himan maddeen keenya aanaalee hunda keessattis caasaa mootummaa dabalatee qonnaan bultoonni Oromoo qaamolee nageenyaatiin butamanii hidhamaa jiraachuu maddeen keenya ibsanii jiru. Qulleeffatiin qaamni mootummaa hidhatee odeessa akkasii fudhachuudhaan namoota nagaa hidhaa jira. Isaan keessaa Qaasim Tolee magaalaa Asallaarraa, Kadir Nuuroo magaalaa Asallaarraa, Gannaa Gansaa magaalaa Asallaarraa. Inni kun caasama mootummaati. Uummata keessatti wallabbii qabuun eeramee kan hidhamee maqaa waraanaa bilisummaa Oromoo kan shanee deeggarta kan jedhuun hidhamanii. Mahammad Roobaas caasama mootummaa keessaa jira. Innis kan akkasatti hidhamee dararaa guddaa argaa jiru. Manzaa Shubboo magaalaa Asallaarratti. Gammachuu Kumsaa nama jireenya dhuunfaa isaa jiraatu, nama mana qorichaa qabu, bakka iddoo daldala qorichaa isaa irraa fuudhaniiti kan gammaatti maatiin iddoo inni jiru hin beekin jira. Guyyaa 4 ta'eera namni kun nyaatas dhugaatiis hin arganne haala akkasii rakkina guddaa keessatti kufee kan argamudha. Gabbitaa Malaatoo maanguddoo umrii 75 ona Shaallaarraa ammayyuu mana hidhaa keessaa baasanii bakka geessan hin beekne jechaa jiru. Inni kunis haala yaaddoo keessa kan jirudha. Daraaroo Guyyee nama umrii 80 oliiti. Baatee Odee nama umrii 85 oliiti maanguddoodha. Isaan kun ona Shaallaarratti hidhamanii dararaa guddaa argaa jiru. Arsii lixaa aanaa Heeban Arsii ganda Tulfaa jedhamu keessatti adoolessa bultii 10 bara 2022 dargaggoonni nagaa lama kan maqaan isaanii Dhaabii Roorrisaa Tolaa fi Kadir Guddatoo jedhaman qabata deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo jedhuun poolisii humna addaa Oromiyaatiin itti dhukaafamee ajjeefamuun maddi keenya gara sirraa dubbisne himeetii jira. Ona Heeban Arsii godina Arsii lixaa keessatti ijoolleen lama nagahaa meeshaa maleeyyii ta'an kan jireenya isaanii jiraachaa jiran ganda Tuffaa keessatti humnoota mootummaa hidhataniin ajjeefamaniiru. Maqaan isaanii yoo dhahuun barbaachise Dhaabii Roorrisaa Tolaa fi Kadir Guddatoo kan jedhamu akkuma kanatti ajjeefamanii dhiyeenya kanaadha kan isaa jira. Adoolessa 10/2022dha. Gochi suukaneessaan akkasii kun hawaasa keessatti deemaa jira. Namoonni dhibbootaan lakkaa'aman hidhaa seeraan alaa hidhamuun mirgi namummaa isaanii sarbamaa jiran kun erga hidhaman guyyoota hedduu darbanis hanga yoonaa mana murtiitti osoo hin dhiyaatin akka turan maddeen garaagaraarraa odeeffanneetii jirra. Hawaasni Oromoo biyya Firaansi magaalaa Paaris jiraatan sagantaa yaadannoo artist Haacaaluu Hundeessaa geggeessanii jiraachuu koreen qindeessituu sagantichaa OMN itti hime. Uummanni Oromoo leegaasii artist Haacaaluu Hundeessaa itti fufsiisuuf hojiiwwan maqaa isaatiin eegalaman mallaqaa fi waan danda'u maraan gargaaruu fi bira dhaabbachuu akka qabu dhaamanii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Paaris Na'imaa Umar gabaasa dabalataa qabdi. Qindeessitoonni sagantaa kanaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii dubbise akka himanitti ji'a waxabajjii keessa saganticha kana gaggeessuuf haala mijaawaa waan hin argatiniif amma gaggeeffannee jedhani. Sagantaa kanaan wareegamuu artistii qaalii sabaa Haacaaluu Hundeessaa yaadachuun akkasuma kaayyoo inni irratti wareegame galmaan gahuuf tokkummaan uummata Oromoo barbaachisaa akka ta'e dubbataniiti jiru. Sagantaan irra ture sagantaa yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa ture yeroo dheeraaf hawaasa sagantaalee adda addaatti walirra ture. Sagantaa yaadannoo Haacaaluu har'aati irratti qabannee ture guyyaa sagantaan sababa adda addaatiin nuuf mijatee yeroo juun keessa godhachuu hin dandeenye. So ammatti godhannee sagantaa yaadannoo Haacaaluu Hundeessaatu ture. Hawaasni keenya illee isinirraa hirmaachuu ture. Sagantaan ture akkuma iddoo kamittuu gaggeeffamu sagantaa yaadannoo Haacaaluu waan inni irratti wareegamee fi kaayyoo isaa galmaan ga'uu irratti waan akkasitti waan xiyyeeffatudha. Fi waan tokkummaa saba keenyaa cimsu yeroo lubbuun jirutti Haacaaluun waan tokkummaa saba keenyaatti tokkummaa saba kanaaf faarsaa ture. Soonus tokkummaa masan cimsuu irratti akka xiyyeeffannu jechuudhaaf walgeennee ture sagantaa akkasiitti qabnaa ture.
Artisti Haacaaluu Hundeessaa gaafa lubbuun jiru tokkummaa sabaa cimsuu fi namoota rakkatan gargaaruu irratti hojjechaa ture kan jedhan hawaasni Oromoo magaalaa Paaris nus kaayyoo isaa galmaan gahuuf bara baraan yaadannee booyuu qofa osoo hin taane hojiiwwan maqaa isaatiin hojjetaman itti fufsiisuuf faawundeeshinii maqaa isaatiin dhaabbate kana waggaa waggaan gargaarsa adda addaa goone faawundeeshinichi akka jabaatu gochuuf waadaa gallee jaani. Baraan faawundeeshiniin waan haaraa waan adda addaa yeroo yerootti qopheessaa jira. Kama arginu kana inni akka yaadatamu bara baraa yoo ka barbaannu ta'e waan isa maqaa isaa dhaatan sanniin irratti tumsa gochuu fi gochaa fi deemu. Asitti hanti qaatu abuddatu qophii yeroo bara baraa wal yaadan maqaa faawundeeshinii isaa saniin yeroo mara biyya irratti galee odoo goone waan tokko buusa fi deemne akka yeroo dhaloota darbu ta'aa deemaa jechuu fi faawundeeshiniin sunis waan biraan qabu namootuma akka kennaa kanneen qaba waan ta'eef deeggarsa biraan qabu oduu sanirratti xiyyeeffannaa jechuu barbaade leegasii isaa akka itti fufu. Sagantaa kanarratti walaloo mata dureen ishii Haacaaluu jettu dabalatee haasawni waa'ee artistii kanaa akkasuma tokkummaa uummata Oromoo cimsuu fi kanneen biroo hirmaattota sagantichaatiin dhiyaatanii jiru. yaa gameessa namaa kan garaan jabaanne goota gaafa xiiqii kan dhugaan dabsine madaa sabaa harkee kan xiqqoon obsine rakkoo sabaa harkee kan riibni fudhanne kutaa fi amantiin kan saban kokkoonne kutaa fi amantiin kan saban kokkoonne. Oromoo sin dagattu seenaa kee odeessaa seenaa kee galmeessee dhalootaaf qopheessaa dhaloota dhufullee seenaa kee barsiisaa galmoolcheetti jirta onni Oromoo keessaa qalaman haqamneen galmoolchenu keessaa galmee seenaa gubbaa bara baraan teessaa galmee seenaa gubbaa bara baraan teessaa. Kana malees uummanni Oromoo keessumaa warreen biyya alaa bara baraan gaafa yaadannoo isaa gaggeessinu harka duwwaa walitti dhufuu osoo hin taane galii maallaqaa faawundeeshinichaaf galu walitti qabuu irratti akka xiyyeeffatan karoorfataniiti jiru. Feestivaalli waggaa Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa yookaan Osfaanaan kan bara 2022 eegale. Waldorgommiin Osfaanaa kun yeroo 25ffaaf geggeeffamaa jira. Feestivaala ganna 25ffaaf geggeeffamaa jiru kana ilaalchisee pirezidaantiin Osfaanaa Aadde Makfiraa Nuuree haasawaa baniinsaa taasisaniin uummata Oromoo kana Minisootaa fi biyyoota garaagaraa irraa dhufeef ergaa bagaa nagaan dhuftanii dabarsanii jiru. Torban kun torban Osfaanaati waan ta'eef biyya Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minisootaatti torban Oromoo jedhamuun beekamtii erga argatee tureeti jira. Torban Oromoo kana sababeeffachuun riqicha magaalaa Minneapolis dabalatee daandiiwwan danuun alaabaa yookaan faajjii bilisummaa Oromootiin faayamaniiti jiru. Torban Osfaanaa kana sababeeffachuun tokkummaa Oromoo jabaatee akka cimu Aadde Makfiraan dhaamaniiti jiru. Oduu keenya xumuraatiin jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagantaa nyaataa addunyaa naannoo Tigraayitti sodaan balaa beelaa hanqifamee jiraachuu hime. Dhaabbatichi kana kan ibsee erga naannichatti namoota miiliyoona 1 deeggarsa namoomaa dhiyeesseen booda. Itti gaafatamaan sagantaa nyaataa addunyaa damee Itoophiyaa Edriyaan Vaandaa Kiinaab balaa beelaa naannichaa mudate jedhamee sodaatamee amma hin jiru jedhe. Hoogganaan kun akka jedhanitti namoota miiliyoona 2.1 gargaaruuf karoorfamee namoonni miiliyoona 1.1 ta'an qofti gargaaramanii jiru jedhe. Erga baatii bitootessaa keessa mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay deeggarsa namoomaaf jecha waliigaltee dhukaasa dhaabuu labsanii booda jaarmiyaaleen gargaarsa namoomaa karaa Samaraa Maqaleetiin konkolaattota deeggarsa namoomaa baatan 4,000 Maqalee galchanii jiru. Gargaarsa namoomaaf jecha waliigaltee dhukaasa dhaabuu hojiirra ooluun waan gaariidha kan jedhan gaafatamaan sagantaa nyaataa addunyaa damee Itoophiyaa haalli nageenyaa fi tasgabbii akkasumas hanqinni boba'aa dhiyeessii meeshaalee gargaarsa namoomaa irratti dhiibbaa uumee jira jedhan. Jijjiiramni amma mul'ate kun gara fuulduraatti akka itti fufuuf dhaabbileen gargaarsa namoomaa walitti fufiinsaan deeggarsa taasisuu akka qaban dhaabbatichi dhaameeti jira. Kabajamtoota daawwattoota OMN oduun har'aaf qabanne kana fakkaataa qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii itti fufuu gama kiyyaan turti gaarii.